fudhachuudhaa fi erga murteesse yeroo dhiyoodha. Garuu waa'ee amantii Islaamaa baruudhaa fi kana murteesse waggaa tokko keessatti ta'udha. Erganii amantii sana wantoota namasiin jedheef wantoota namasii kaasaa ture erga jibbaa dhufe namoota achi keessatti wantoota barbaachisne godhan yakka barbaachisne maqaan barbaachisne nagada garaagaraa nagadan irraa fagaachuudhaaf diraamaa sana waan natti tolee fi irraa fagaachuudhaaf kan ture yeroo dubbisuu gaarii yeroo namoota wajjin wal gaafachuu yeroo namoota wajjin yaada wal jijjiiruu yeroo akkas akkasii qabaachaan ture isa booda isa asidha ila amantii Islaamaa fudhachuudhaaf kan murteesse isa asidha yeroo ji'a sadii waan hin caalledha amantii Islaamaa fudhachuudhaaf kan murteesse ammallee irra deebi'ee ilaale amantii kana fudhachuudhaaf murteesse barbaade. Assalaamu alaikum. Hayyee. Nara cuftee maayidana. Haasee deebii yoo wanti deebii waan keessas galee jalqaba Islaamaa keessatti hubachiise maalidha? Beeranaalee bitti qobanna jalaa kukutaara. Beeranaalee bigaa. Islaamummaa fudhachuudhaaf jalqaba aayaa Quraana siyaasa Islaamummaa keessatti deebisii deebi'ee Islaamummaa kun haqa itti oofee maalidha? Okay, gara Islaamaa dhuftee deebiin ati argatte maalidha waan jedhudha. Yaa. Gara Islaamaa dhufee osoo hin taane tun gara Islaamaa hin dhufin yookiin immoo gara Islaamummaa hin dhufinan deebii hedduu yoo argadhe innis tokko dhimma sillaasee irratti dhimma waan keessa deebii qabu waan kompleksii ta'e loojikii hiikaa hin qabnedha kan ka'u dhugaa dubbachuudhaa fi waa'ee sillaasee irratti loojikii hiikaa hin qabnedha kan namni si taasisu harki kun meeqa quba meeqa qaba nuyi kun meeqa ijee funyaan waa meeqa jechuun waa meeqa walitti hin jechuudha. Sagalee na biraas seeqaan jiru miti. Injee qorakkoon qabu dubban. Okay. Isa sanarratti deebii nan argadhe Islaamummaa keessarra tokkicha qofaa jiraachuudhaaf macaafaan ani ittiin deemaa tures yoo argiteetta yoo ta'e waaqayyo tokko amantiin tokko jedha isa sana isaan konfirmeeshinii isaa argadhe yoo jette gara Islaamummaa arganna keessa. Inni kan biraan immoo waan ani achi keessaa deebii argadhe yoo jiraate amantiin ani hordofaa ture macaafa ani hordofaa ture sanaan konfirmeeshin ta'ee jiru waliin liinkii ta'ee jiru wal qabatee jiru sii galee innaa amma garuu waan sin keessaa amantiin ani hordofaa jiru macaafa ani irra dhaabatee beesii godhadhee hordofaa jiruuni konfirmeeshin ta'ee jira wal utubee jira wal qabatee jira ragaa walii ba'ee jira amantiin Islaamaa kennaa Rabbi akka ta'e namoonni hundumaaf Rabbi akka kenne ilma namaatiif Rabbi akka kenne laayifirra jira. Sorry. Isa kana argadheera inni kan biraan immoo dhimma waaqummaa Yesuusii fi namummaa Yesuus irratti wantoota baay'ee ka'aa ture. Deebiin argadhee amantiin ani hordofaa jiruu fi amantiin amma itti amanee jiru Yesuusiif jaalala guddaa qaba. Fudhachuusaa Yesuus immoo akka Rabbi ergeef kallattii Rabbi qabsiiseen fudhachuusaa akka Rabbi ofiisaa identifaayi gochaa turee fi akka Rabbi ofiisaa itti ibsaa tureen utuu irraa jijjiiriin utuu hin hir'isiin utuu hin dabaliin amantiin ani keessa jiru waan kabajee ulfeessee akka macaafii fi Rabbi jedhetti akka inni ofiin jedhetti waan amantiin keessa jiru waan Yesuus hin kabajee fudhatee fi anis akka kanatti waan fudhachuu barbaadeef deebiin ani waa'ee Yesuusiif barbaadaa ture Islaamummaa keessatti hin argadhe fi kan kana fakkaatan waan hedduutu jiru waan ta'eef akkasii. Ija takkaadhaan abbaan. Amma qeebaltee gammachuu akkamiitti sitti gaanii akkasumas immoo gizee laa ilaalaa itti haadaa qaba sana jecha sana akkamiin ibsitu kan miira sitti dhagaame sana akkamiin ibsita? Miira gaafa taate. Wallahi Islaamummaa fudhachuuf gammachuu guddaatu natti dhagaame. Gaafa guyyaa jalqabaa shahaadaa qabadhu garuu
Naasu biyyan jirre. Sagalee sirreessi. Namni qabamarree kira tajaajilaa ture. Akkasumallee miidiyaa irraa akka barbaade wacaa oolu maatichaa oolu godhe. Sagara Islaamummaa dhufuu fi gammachuu daangaa akka meenatti dhaga'ama. Sababiin isaa wanta rabbi namaa fi hordofuuf jaallachuun duukaa bu'uun kabaja caaludha. Boqonnaa sammuudha. Wanta sanatti amantee guyyaa sana yoo duute yoo asoo hin taane jireenyadha. Isa kanaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama duukaa dubbachuudhaa fi sababiin isaa amantii rabbi jaallate karaa rabbi jaallate filatanii duukaa bu'uun hordofuuni kabaja caaludha. Ulfina caaludha. Milkaa'ina caaludha. Addunyaa kanarraa waan baay'eetti milkaa'eera. Kallattii garaagaraatiin akka gaafa sanaa garuu gammachuun arganii dhugaa dubbachuudhaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Isa dhumaa gammachuu maadhaatii ta'eef baay'een gammadee. Kanarraan kan hafe gaafanii ol qabee shaadaa fudhadhu yookiin immoo shaadaa qabadhu. Naasuun biyya jirreetu natti dhaga'ame baay'een nahee dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'een nahee. Sababiin isaa yoo gaafa ta'e yaadu sa'aatiin sun sa'aatii wal'aansoo ture naafi sa'aatii wal'aansoo gaafa jedhu yeroo biyyi lafaa fi yeroo dhugaaf somni wal gadhiisu yeroo dhugaaf somni akka itti wal qabee wal gadhiisuuf jedhu ture waan ta'eef sa'aatiin sun seegalee yeroo ifaaf dukkanni wal gadhiisuuf ture waan ta'eef ergasii yaada godha jechuun naasuu guddaa natti dhaga'ame waan dubbadhuun harkaa malee miidiyaa irratti baay'ee naasaa beekuu dandeessa. Akkasumallee namoota hedduudha dhaabanii tajaajilaa ture. Homaan sodaa namaa qaban garuu maaltu jira? Gaaficha baay'een sodaadha sababiin isaa dukkanaa fi ifatu wal gadhiisaa jira. Narratti wal lolaa jiru waan ta'eef isa dhumaa walitti nagaadhaan machaa jiru waan ta'eef ifaaf dukkanatu wal harkaan fudhachuudhaaf wal mormaa jiru waan ta'eef isa dhumaa naasuu guddaadhaan sana keessaa ba'ee saboota gaafan galu jireenya qorratti gammachuu guddaa natti dhaga'ame. Milkaa'insa guddaallee ofirratti argee wantoota gaggaarii ofirratti arguu jalqabee boqonnaa qalbii argachuu jalqabee akkasumallee jaalala namoonni natti agarsiisaa dhufan daran baay'ee dabalaa deeme obboloota hedduu akkan qabu naa galee namoonni hedduun obbolaa koo ta'anii garuu dukkanni wayii akka walirraa dhowwaa ture wayii argaa ture ifa sanatti gaafan koo obboloota koo hedduu hojii wala argadhee jaaladhee jira gammachuu guddaa natti dhaga'amachuu barbaadeeni gaafichi garuu naasuu guddaadha namoota gaafiin itti aanu akkana jira. Akkuma beekamu Islaamummaan yeroo dhufee rakkoo hedduu irra gaha. Namni kamiyyuu Oromoos yoo ta'e Oromummaa wajjin qabna namaan jedha malee gaafa ati amantaa duraan hordoftuuf yoo baate namuyyuu sitti garaagaraa albeessitti ta'a. Jireenya kanaanis namaa seenii beeka. Oromummaa wajjin qabnaan kijibaadha yoo amantii irraa jijjiirratte simii dhuf deemanii ati rakkoowwan fakkeenyaaf danda'a waa hedduu ta'uu dandeenya. Rakkoo kanarratti immoo jabaatuudhaaf hangam qophiidhaaf doorsisaan osirra gahe ni jira. Galatoomi gaaffii gaariidha. Doorsisiin irra ga'e yookiin rakkoon irra ga'e hammamti haa jechuun gaariidha. Waan akkasiin baay'ata. Irra deddeebi'ee gama maatiitiin, gama namoota biraatiin, gama namoota amantii. Ataatti si'a tokko waldaa fa'aa dhaqutu si doorsisuu barbaada. Si wajjin wal'aansoo wanni jechuun barbaada. Wantoonni akkasii gochuudhaaf hin baay'atu yoo jettee daran hedduu baay'atu. Sababiin isaa addunyaan ati keessaa urgufattee baate addunyaa gaarii tokko keessa gaafa galtu ittiin tolu hin jaallatu. Akkuma jechaa ture Islaamummaan hinaafamti. Islaamummaa hinaafamti sababiin isaa kennaa rabbii qofa gatii ta'eef rabbii qofatu namaa kenna waan ta'eef jechuun dandeenya firasaa dhiisee hiriyaasaa dhiisee umurii kooti qorraa kaasee namoota horachaa dhufe baay'ee isaanii dhabe. So isa kanaafi
murteessuu si gaafata baay'ee murteessuu dandeessu namoota hedduu dhabdaa firoota hedduu dhabdaa hiriyoota hedduu dhabdaa bizinesii irratti baay'ee miidhamu. Murteessuu sodaatu sababiin isaa jireenya mataa isaanii wajjin wal qabsiisanii dheedha namoonni gadi socho'aniif firummaa wajjin maatii wajjin abbaa haadhaa wajjin hiriyaa wajjin wal qabsiisanii amantii gadi socho'aniif namoonni baay'een murtee kana fudhachuu gadi sodaatanii fi namoota baay'eetti ulfaatan. Kanaafuu gara islummaatti tarkaanfachuun baay'ee cima. Kanaafuu hinaafama islaamummaan. Sababii kanaatiif namoonni murtee akkasii fudhachuu hin dandeenye islaamummaan kennaa rabbii qofa gatii ta'ee fi namoonni hedduun gama feesbuukiitiin viidiyoo akka hojjechuudhaan lafarratti kallattii namaan hiriyoota garaagaraatiin nareebuudhaaf natumuudhaaf kallattii garaagaraatiin wantoonni baay'een ni jiraata. Doorsisi baay'een ni jiraata. Dhaamsi baay'een ni jira. Miseejiidhaan kallattiidhaan bilbilaan wantoota garaagaraatiin doorsisi baay'een ni jira. Natti fakkaatu kun bineensa doorsisu kuni nama dhumaa caalu gadi ta'eef hin sodaadhu. Isallee kan uume anallee kan uume rakkuma isaanii har'a ittiin maaf karaa isaatti inni doorsu gadi ta'eef keenya iyyuu rabbi harka gatii jiruu fi murtii rabbi kenna. Na bira gahee jira na loluu dhufee maal jechuun dhufee hamaa yaadee dhufee namoonni gaafa nagaadhaan faana na dubbisanii fadii manfaatu jira wallaahi. Innaa wantoonni akkasii baay'een baay'atu. Kanaaf garuu nan gammada sababiin isaa